itti gaafatamaa waajjira dargaggoo ispoortii godina Arsii Lixaati. Waldorgommii shaampiyoona tapha guutuu ispoortii ammayyaa marsaa 17ffaa bara 2017 bulchiinsa magaalaa Gada Basaasaa irratti guyyoota 12 fi gaggeeffamaa ture. Sana booda guyyaadhaa xumura argata. Waldorgommiin kun gosoota ispoortii 10 kan gaggeeffamudha. Waliigala waldorgommii kana irratti kan hirmaatan aanaalee 13 fi bulchiinsa magaalaa tokko. Waliigala aanaa sadarkaa godinaatti 14 ta'an irratti hirmaata. Maqaan koo obbo Mamma Kadir jedhama. Bulchiinsa aanaa Gada Basaasaati. Shaampiyoonaan asitti dhiyaate kun shaampiyoonaa akka godina Arsii Lixaatti shaampiyoonaa 17ffaa sadarkaa aanaa keenyaatti akka qophaa'uu fi aanota godina Arsii Lixaa aanaan Gada Basaasaa akkuma hojii mootummaatiin sadarkaa fooyyee irra jiru hojii shaampiyoonaa akkuma beekamu ispoortiin jaalala ispoortiin guddinaaf tokkummaaf akkuma jedhamu sana aanaa keenya keessatti karaa adda ta'een keessummeessuudhaaf fedhii keenyarra dhaabbannee godina Arsii Lixaa aanota jiru gara keenyatti fudhannee karaa nagaati karaa tasgabbii qabuun xumuramee guyyaa har'aa goolabbii isaa kan argatu ta'uu isaati. Kana keessatti gosoonni ispoortii 10 sanaatiin ispoortistoota naannoo 1000 oltu hirmaate. Kaayyoon waldorgommii shaampiyoonaa kana sadarkaa godinaatti waldorgommii gosoota ispoortii ammayyaa kanaan gaggeessanii isa keessaa ispoortisaa cimaa godina bakka bu'ee sadarkaa Oromiyaatti hirmaatu kan ammoo dorgomu baasuudha. Isaan cinatti ispoortiin cimee bu'uura uummata akka qabaatu gochuudha jechuudha. Akkuma beekamu ispoortiin meeshaa murteessaa biyyaa biyya dhaabbataaf dhaabbata gareef garee namaaf nama walitti fiduudhaan garaagarummaa saalaa tokko malee amantaa siyaasaa malee tokkummaa jaalala obbolummaa hariiroo fi walitti hidhamiinsa guddaa meeshaa uumuudha. Dursarratti qaamolee tumsa shaampiyoonaan kun akka nagaan milkaa'u guddinarra qaamoleen nageenya sadarkaa aanaa jiran jaalattoonni fi warri jaalattoonni ispoortii aanaa Gada Basaasaa akkasumas guddina alee Arsii Lixaa irraa dhufan hundi tumsa taasisanii shaampiyoonaan kun karaa nagaa karaa tasgabbii qabu aanaan Gadabii aanaa tasgabbii qabu aanaa nageenya isaatti mirkanaa'e ta'uudhaaf tumsa qaamolee kana taasisan hundaaf galata guddaa fi ulfina guddaa isaanii qabna maqaa bulchiinsa aanaa Gada Basaasaati. Kanaatiin gaafa sadarkaa kanatti aanaaleen garaagaraa walitti dhufanii walitti dhufeenya isaanii karaa cimsuu danda'u. Isa keessatti morkii fi dorgommii bu'aa qabeessa taasisanii isa keessatti abbaan carraa injifannoo caalmaa galmeessee ga'umsa isaatiin performii godhee sadarkaa naannootti as keessa namni filame ispoortisaa filame bahee mul'atee dorgomee darbee sadarkaa sanaa olitti sadarkaa biyyaa fi addunyaatti akka bahuu danda'u gosoota ispoortii amma siikaasi kanaan sadarkaa godina Arsii Lixaatti kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf deeggarsa tumsi qaamolee hundaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Ispoortiin bu'uura uummataa qabaachuudhaaf sadarkaa sanitti qaamoleen garaagaraa qooda fudhatanii deeggarsa barbaachisaa taasisanii sana booda ispoortiin gaafa bu'uura uummataa qabaate rakkoo tokko malee gufuu tokko malee sadarkaa barbaadamutti argamsiisuu danda'ama waan ta'eef isa gochuudhaaf keessattuu bara kana aanaa Gada Basaasaa irratti gaafa gaggeessuun hawaasa baay'ee ispoortii jaalatuu fi potenshaala ispoortota hedduu keessaa kan qabudha. Keessuma kanaatiin performaansii yookaan immoo waldorgommii bara gaggeeffame keessatti ispoortistoonni qaqqaxaleen ga'umsa olaanaa qaban kan itti adda bahanii fi ho'ataman ta'uu isaati. Kanaaf miira kan aanaalee hunda biratti sadarkaa hundatti itti fufuu fi cimsuudhaan hojiin bal'aan akka hojjetamuu qabu akka amantiitti qabannee jirra. Darbees immoo sadarkaa naannootti gaafa hirmaannu godina Arsii Lixaa bakka buunee humna ho'anne kana qixaan qopheessinee qindeessinee shaakalchiifnee bu'a qabeessummaan asitti mul'ate kun darbee sadarkaa naannootti akka mirkanaa'uu danda'u akka dhufuu danda'u hojii taasisuuti jechuudha akka waliigalaati. Sadarkaa bu'uuraatti ispoortiin bu'uura uummataa qabata kan jennu caaseffamaanis bal'inaa fi baay'ina uummanni jiruunis sadarkaa dakaatitti bu'uurarraa ka'uu qaba. Bu'uura gaafa jennu sadarkaa dakaatee jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana mootummaan cimaan sadarkaa gandaatti hundaa'ee caaseffamni haaromni durumaanis mootummaan haarawaan
hundaa'ee jira jechuudha. Isa kana keessatti sadarkaa xiyyeeffannaa olaanaa qabuun bu'uurri ispoortii sadarkaa gandaatitti bu'uura uummataa qabaachuu danda'u hojiin hojjechuu hojiin xiyyeeffannaa kennanii irratti hojjechuu baay'ee murteessummaa qabaata jechuudha. Kana gaafa goone bu'uurri isaa cimaa gaafa ta'e ka'umsi isaa cimaa gaafa ta'e caba ispoortii qaawwa ispoortii biratti sadarkaa gandaarraa kaasee haga biyyaatti mul'atu sirreessuudhaaf fooyyessuudhaaf keessattuu guddattoota irratti caalmaadhaan hojjechuun guddattoota jajjabeessuun isaan ammoo sadarkaa guddatanii ba'an jalqaba irratti hojjechuun dhimma baay'ee murteessaadha waan ta'eef kanaaf caasaa gurmaa'insa haaromsa sadarkaa gandaa jirus hojii ijoo lama hojjechuu qaba jechuudha. Ispoortiin deeggarsa barbaada. Tokko deeggarsa hamilee barbaada. Lama deeggarsa mallaqaa barbaada jechuudha. Deeggarsa mallaqaa barbaadu kana argachuudhaaf karaa hojmaataaf gurmaa'insa galii fi itti fayyadama sassaabbii galii mana marii ispoortii hojii wal qabatee gad bu'ee jira. Isa kana sirriitti hojiirra oolchuudhaan galii achirraa galuun deeggarsa tumsa hawaasaati. Ispoortii sadarkaa gandaarraa kaasee akka utubamuu danda'u akka deeggaruu danda'u taasisuudha jechuudha. Karaa biraatiin ammoo hirmaannaa uummataa keessattuu kilaboonni garagaraa sadarkaa garagaraatti bahanii sadarkaa guddaa gahanii deeggarsa mallaqaa fi hamilee dhabuudhaan sadarkaan itti sogoomsa qaban duubatti deebanii mul'ata waan ta'eef isa kana karaa itti sirreessuu dandeenyu ta'u gurmaa'insi kun cimee beezikalii sadarkaa dakaatti hojjetee dhaalmatti ammoo ispoortiin bu'uura uummataa argatee qesanaatiin cimee misoomni ispoortii akka sarkaanfachuu danda'u hojii hojjechuuti kan barbaachisu kan jedhu kan akka waliigalaatti dhaamsaa fi ergaa waliigalaa dabarsuu barbaadan. Akkuma beekamu aanaan gadabii aanaa misoomaati aanaa jalalaati aanaa tokkummaati eega jenne naamusni amma agarsiifne kun tokkummaan amma agarsiisne kun ispoortiin amma agarsiisne kun injifannoodhaan cimuu qaba naamusaan cimuu qaba nageenyaan cimuu qaba kanaaf uummanni aanaa Gadaa Basaasaa naamusa amma agarsiisan kana faana kanaan daballee aanaa keenya gara fuulduraatti ceesisuudhaaf daran cimsinee akka hojjennu tumsa akka nu gootan uummata bal'aa aanaa Gadaa Basaasaatiif ergaa kan dabarsu ta'uusaa galatooma. yeroo kaan ammoo kanaa ol baay'ee hawwataa ta'e daaraa haga tokko isinirraa ittisee gaaddisa akkasii ta'uuf aanaan hojjetaa jira. Dizaayinii isaa dafee qabaree caambaasii isaa dafee ba'ee baajjanni bara kanaaf qaban uummata oluun hojjenna. Isin ammoo naamusa qabdan kana deeggarsa isinirraa barbaadamu tumsa isinirraa barbaadamu gootan abdii qabna. Ulfaadhaa jabaa isin jaaladhaa isin kabajna.